Oduu BBC Afaan Oromoo. Akka mooltan dhaggeeffattoota keenya tamsaasni BBC Nairobi irraa kallattiin isin bira ga'u amma eegaleera. Har'a qabiyyeen suneeffanne ajajaan waraana hidhattoota TPLF Jeneraal Tsaadqaan Gabretinsaa'ee jalqabumarraa kaayyoo Finfinnee galuu hin qabnu ture jedhan. It has to be clear from the outset that there was no jalqabarraayyuu wanti ifa ta'uu qabu kaayyoon keenya Finfinnee galuu hin turre. Kaayyoon keenya dafnee waraana kanaaf xumura gochuudha. Waamichi waraana dhaabuu TPLF irraa dhiyaate haala jiru garamitti geessuu malaa kan jedhu irrattis sagantaan keenya yaada ogeeyyii qaba. Sarbaminsa mirgaa Itoophiyaa keessa jiru qaama idil-addunyaa qoratu hundeeffame irrattis gabaasa qabna. Oduuf odeeffannoo biroos qabna. Ani Hirphaa Gammachuuti. Hordofa. Itoophiyaatti qorannoo koronaa vaayirasii sa'aatii 24 keessatti taasifameen lakkoofsi namoota vaayirasichaan qabamanii inni olaanaan galmaa'u ministeerri fayyaa ibse. Qorannoo kibxata kaleessaa taasifameen namoota 2323 irratti vaayirasichi argamu ministeerri fayyaa Dr. Liyaa Taaddasaa ibsaniiru. Gosti koronaa vaayirasii haaraan torbanootaan dura Afrikaa kibbaatti argame Omikroon tamsaasni isaa kan duraa caalaa yaadni jedhu guutuu addunyaatti dhagahamaa jira. Ofii gosti haaraan kun amala haaraa akkamii qaba? Sweden University Maldaraanitti qorataa fayyaa hawaasaa obbo Bantii Galataa gaafanneerra. Vaayirasiin tokko gosa jijjiirata yeroo yerootti akkaataan itti jijjiiramu sun immoo haala haaraa isa mudatetti ofiisaa qopheessuu fi haala sana keessatti ofii haala mijataa barbaaduu fi akkaataa jireenya isaa akkaataa seeliinsaa dura booddeedhaan walii wajjin tarreeffama sana sirreeffachuu danda'a. Isarraan kan ka'ee vaayirasiin Omikroon jedhamu kun uumamee jira. Muteeshin jedhama afaan Ingiliffaatiin. Egaa hamma yeroo dhiyootti hamma kaleessa guyyaa kaleessaatti wanti adda isa godhu beekamuu hin dandeenye ture. Akkuma isa kanaan duraatti ilaalama ture. Faffaca'insa isaas salphaatti isa gara biraadha xinnoo faca'uu danda'a kan jedhu tokkotu yaaddoon jira ture. Gabaasa har'a Afrikaa kibbaarraa argameen garuu vaayirasiin kuni namni vaayirasii kanaan qabame vaayirasii isa biraa waliin yookiin deltaa fa'aa wajjin gaafa wal dorgomu dhukkuba cimaa hospitaala isa gashu argachuudhaa fi naannoo persentaa 80 hir'uu ta'a yookiin immoo fooyyee qaba jechuudha namni vaayirasii kanaan qabame isa gara biraa wajjin gaafa wal bira qabamu. Kanadha wanti adda isa godhu amma yoonaatti beekumsa amma yoonaa jiruun kan argame jechuudha. Tole gosti koronaa vaayirasii kan amma dura ture namatti gargari amalli agarsiisu carraan balaa du'aatii fi dhibee cimaatiif saaxilus namatti gargari. Kanaaf gosti Omikroon kunis sanaan addatti carraan du'aaf saaxiluusaa haga kana jedhanii kaa'uun hin danda'amaa? Egaa dhukkubni vaayirasoota kan jarmii xixiqqaa kanaan daddarbanii nama gara namaatti adda adda ta'uun isaanii beekama. Akkuma kana vaayirasiin koronaa Omikroon kunis tokkuma ta'uu danda'a jechuudha amalli isaa. Garuu ammoo isa deltaa wajjin gaafa wal bira qabanii namni tokko hospitaala ciisuu dhukkubarraan kan ka'e hospitaala ciisuutu carraansaa hanqata yookiin xiqqaata jechuun hammeenya vaayirasiin kun dhukkuba hammeenyi isaa kun isa biraatii wajjin gaafa wal bira qabamu xiqqaadha jechuudha. Gara qabiyyee itti ceena jimaata darbe koomishiniin mirga namoomaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii dhimma Itoophiyaa irratti yaa'ii taa'een sarbaminsa mirgaa Itoophiyaa keessa jiru qaama idil-addunyaa qoratu hundeessuudhaaf yaada dhiyaate raggaasisee ture. Mootummaan Itoophiyaa qorannoo qaamni kun gaggeessu akka hin simannee fi waliin akka hin hojjennes beekseera. Murtoon kun Itoophiyaaf hangam yaaddessaadha. Gorsaa dhimma heeraa ijaarsa nageenyaaf dimokiraasii Dr. Adam Kaasee ኔዘርላንድ irraa gaafanneerra. ሁለት ነገር አለ። አንደኛው በኢትዮጵያ በኩል ጉዳዩ እንደ ከሰብአዊ መብት መጣስ እና ከጦርነት ዋናመት ያያዝ ሳይሆን ተቆፋ ገማ ኢትዮጵያቲን ወራና ወሊ ወልቀበቴ ምርግነ ማማ ሰርበሞቶ እንታን ሞቱማን አሜሪካ ፊ ገምታን አውሮፓ ምርግነ ማማ አካ አጀንዳ ሳኔት ኢንዴክሲፋቹት ኢንገርጋር ማንና ጀሩዳ ለማፋን ኮሚሽን ምርግነ ማማ ኢትዮጵያ ፊ ኮሚሽን ምርግነ ማማ ዳበተ ቢዮተ ገምቶ ማኒ አማ ወጣ በጀቲ ወንተ ጅሩ ወሊ ካን ገመገመኒዳ ከና
kanarras darbee waliin hojjechuuf wayita jiranitti adeemsi sochii sana gufachiisu karaa biraatiin dabalamuun adeemsa nageenyaa gufachiisuu danda'a. Dhiibbaan mootummaa Itoophiyaa irratti qabaatu dhiibbaa siyaasaati. Tokkoffaa Itoophiyaan koomishinii hundeeffame waliin hin hojjedhu jechuu yoo tarii itti fuftee kana sababeeffachuun biyyoonni lixaa tarkaanfii fudhanna jechuu malu. Kan biraa immoo Itoophiyaan adeemsa idil addunyaa kana hin fudhadhu jechuun ilaalchaa fi amanamummaa Itoophiyaa miidhuu danda'a. Itoophiyaan qaama biraa akka biyyattii seensisuuf dirqama hin qabdu. Namoonni qorannoof Itoophiyaa seenuu kan danda'an mootummaan Itoophiyaa yoo eeyyame qofaadha. Biyya tokko fedhii isheetiin alatti dirqamsiisuu kan danda'u mana maree tasgabbii dhaabbata biyyoota gamtoomanii qofaadha. Kanaafuu qaama kana gara biyyaa seensisuun dirqama hin qabu. Gara biyyaa yoo hin seenne qorannoo gaggeessuu hin danda'u jechuu miti. Halaalatti tooftaa garaagaraa gargaaramee ragaa gahaa yoo argate isarratti hundaa'ee gabaasa qindeessuu ni danda'a. Itoophiyaan qaama qorannoo gaggeessu kana Itoophiyaa hin seensifne jechuun garuu qorannoon kun hin gaggeeffamne jechuu miti. Manni maree nageenyaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii qaamni qorannoo gaggeessu qorannicha akka itti fufan yookaan dhiisan ajajuu danda'a. Mootummaan sirna sarbamiinsa mirgaa ittiin hordofu amanamaa qabaachuun qaamolee sadarkaa idil addunyaa yoo amansiise tarkaanfichi duubatti deebisuun ni danda'ama. Haalonni yoo mijatan mootummaan Itoophiyaa waliin hojjenna jechuu danda'a yookaan haaldureewwan garaagaraas baasuu danda'a. Waliinis hojjechuus danda'a. Itoophiyaan qorannoo kana kan didde qaamoleen ajandaa sana eegalan miira gaarii irraa ka'uun miti yaada jedhu irraa madde. Koomishiniin mirga namummaa Itoophiyaa fi koomishiniin mirga namummaa dhaabbata biyyoota gamtoomanii qorannoo waliin gaggeessuun gabaasni bahee ture. Ameerikaa fi gamtaan Awurooppaa kan isaan barbaadan wanta isaan jedhan kan dhugoomsu barbaadan. Kana jechuun kaayyoon isaanii dhimmicha qorachuu qofa osoo hin taane waa barbaadan argachuudha. የአሜሪካና የአውሮፓ ህብረት የተለያዩ ድርጅቶች የሚፈልጉት እነሱ የሚሉትን አይነት ውጤት ለማግኘት dhaggeeffattoota keenya BBC Afaan Oromooti kan hordofaa jirtanii amma oduu gaggabaabseen isinitti himama. Raayyaan ittisa biyyaa fi humnoonni naannoo Amaaraa humnoota TPLF naannawaa godina Waagimraa keessaa guutummaatti baasuun magaalaa godinichaa kan taate Soqotaa to'achuu waajjirri ministeera muummee beeksiseera. Qondaaltonni waraanaa fi aangawoonni Tigraay immoo humnoota isaanii naannoo Amaaraa fi Affaar keessaa ofumaan baasuu himanis mootummaan Itoophiyaa waraana jabaan hidhattoota injifachaa akka jiru ibseera. Fiilmiin Fayyaadayii jedhu jiruu fi jireenya Oromoo Harargee addunyaatti beekse badhaasa guddicha Oskaariif kaadhimame. Fiilmiin kun dhalattuu Itoophiyaa lammummaa Meeksikoo qabdu Jeesikaa Bashiriin hojjetame. Ministeerri poolisii mootummaa Madagaskar xayyaara galaanatti kuuftee erga caccabdee booda sa'aatii 12f bishaan daakuudhaan lubbuun ba'an. Osoo helikopteraan hojii lubbuu baraaruu irratti bobba'anii balaan kun isaan kan mudate. Qondaalli kun yeroon du'u waan hin geenyeef hin hafee jedhan qondaaltonni nageenyaa biroon isaan wajjin hin turan lamas balaa xayyaaraa kana jalaa hafanii jiru. Oduun sa'aatii kanaaf qabde isaan kana turan. Gara qabiyyee sattaanutti hin ce'am. Ajajaan waraanaa humnoota TPLF Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee humnoonni isaanii Finfinnee galuudhaaf kaayyoo qabaachuu akka hin turre dubbatan. Humnoonni isaanii kiiloomeetira hedduu duubatti deebi'uudhaan dura Finfinneetti dhiyaachuu gabaasaa turan. Waraana kana keessatti dirooniiwwan miidhaa salphaa hin taane irraan ga'uu himaniiru. Ogeeyyiin BBC'n dubbise himannaan humnoota alaa lola kana keessatti irraan deebi'a. Ogeeyyiin BBC'n dubbise hirmaannaan humnoota alaa lola kana keessatti qaban yaaddoo jabaa biyyattii akka Siiriyaa yookiin Liibiyaa gochuudhaaf qabu jabeessee akka ture himaniiru. Waamicha dhukaasa dhaabuu TPLF waraana kanaaf xumura gochuudhaaf ga'ee qabaataa laata. Galaanaa Balaay gabaasa dabalataa qaba. Ajajoota giddu galeessaa waraana humnoota TPLF fi hoogganaan raayyaa ittisa biyyaa duraanii Jeneraal Tsaadqaan Gabratinsaa'ee humnoonni isaanii duraanis fedha Finfinnee qabachuu osoo hin taane waraanicha dafanii xumuruu qabaachaa akka turan himan. Gaaffiif deebii BBC waliin taasisan irratti humnoonni isaanii naannolee Amaaraa fi Affaar keessaa kabaan mo'atamanii ta'uusaa haalaniiru. Gaaffiif deebii amma dura miidiyaa naannoo Tigraay keessa jiru wajjin godhanii tureen wayita humnoonni isaanii bakka hedduu to'achuun gara Finfinnee imalaa jiran humni waliin mari'atan injifatamaa waan jiruuf yaada marii jedhuuf bakka akka hin qabne dubbatanii turani. Gaaffiif deebii BBC waliin godhan kana keessatti gara Finfinnee duuluun yaada humnaa olii hin turre jedhan. It has to be clear from the outset that
there was no jalqabarraayyuu wanti ifa ta'uu qabu kaayyoon keenya Finfinnee galuu hin turre. Kaayyoon keenya dafnee waraana kanaaf xumura gochuudha. Karaa tokko gara kibbaa duulaa, gama biraan ammoo tokkummaan humnoota siyaasaa mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa uumuun furmaanni humnoota siyaasaa hunda hammate marii irratti hundaa'e yoo jiraate karaa gabaabaa rakkoo keessa jirru ittiin xumurruudha. Yaada jedhu sammuudhaa qabaanneeti. Madaalli waraana kanaa torbanoota muraasa keessatti guutummaatti sadarkaa jedhamuun jijjiirame humnoonni Finfinneerraa fageenya kiiloomeetira 200 hin caallerra turan of duubatti kiiloomeetira hedduu deebi'aniiru. Kana keessatti ga'een xiyyaarota waraanaa nama maleeyyii olaanaa ture. Jeneraal Tsaadqaan miidhaan dirooniin isaan irra ga'e salphaa akka hin taane himaniiru. I would not say it was not a factor. Gahee hin qabu hin jedhu garuu ammoo sababa isa tokkitti miti. Gara Finfinneetti yeroo duullu haalli siyaasaa fi dippiloomaasii adeemsa keenya qixxee hin turre. Hawaasni dippiloomaatiikii akka ta'utti ejjennoo qabatee hin turre. Innis dhiibbaa hubannoo keessa galchuun nurra turedha. Keessumaa daandii dheeraa fi lafa bal'aaf dhiyeessiin kennama. Konkolaattonni keenya dhiyeessiif yoo bobba'an haleellaa dirooniif saaxilamoo turan. Kanaaf drooniiwwan sarara dhiyeessii keenya irratti dhiibbaa uumaniiru. The drones had an effect on our supply line. Jeneraalichi ammaan tana humnoonni isaanii hedduun naannoo Tigraay keessa socho'aa akka jiranii fi lixni Tigraay immoo humnoota Eertiraa, raayyaa ittisaa fi humnoota Amaaraa jala jiraachuu dubbatan. The bulk of our forces are inside the constitutionally humnoonni keenya hedduun lafa heera biyyaan akka qaama Tigraayitti beekamu keessa jiru. Ammas humnoonni gara Tigraayitti deebi'aa jiran jiraachuu ni malu. Kan eegumsaaf ramadaman dabalatee ta'us hedduun isaanii amma Tigraay keessa jiru. Hubadhu murtee siyaasaa kana yeroo fudhannu guutummaan lixa Tigraay to'annoo humnoota Eertiraa fi tokkummaa humnoota Itoophiyaa jala jira. Humnoonni Isaayyaas Afeworqii hammi ta'e ammallee kaaba Tigraay jiru. Ajajoonni isaanii Finfinnee taa'anii duula karoorsaa jiru. Ajajoonni meekanaayizidii isaanii humna meekanaayizidii Itoophiyaa ajajaa jiru. Commanding Ethiopian mechanized units. Gaanfa Afrikaatti ergamaan addaa gamtaa Awurooppaa duraanii Aleeks Rondoos fayyadamni diroonii fi hirmaannaan biyyoota akka Tarkii, Iraanii fi UAE waa'ee waraana kanaa maal hima gaaffii jedhuuf deebii kana kennaniiru. Hiikkaan isaa akkaan balaa hedduu qaba. Baha Afrikaa keessatti biyya uummata miliyoona 100 ol qabdu keessatti Siiriyaa yookaan Liibiyaa uumuutti madaalamaa dhiibbaan isaa. Eenyu waraana kana eegalu? Lolichi waraana waliinii sabummaa irratti xiyyeeffatutti jijjiirame deeggarsa waraana biyyoota alaan adeemsifamaa jira. Takkaa waraana kana jalqabdee daftee keessaan baatu. Kun wanta hamaa dhalatedha. Amma kun gaafatama qaama humnoota alaa kana afeeree fi keessatti hirmaateeti. Biyyoonni naannichaa ollaa Itoophiyaa ta'an kamuu sodaa jabaa keessa jiru. Hin dubbatan malee. Ani isaaniif kana nan dubbadha. Humnoonni TPLF naannolee Amaaraa fi Affaar qabatanii turanii bahuu hordofee waamichi dhukaasa dhaabuu fi marii nagaaf godhan gama mootummaa Itoophiyaan ammatti deebii ifa ta'e hin arganne. Pirees sekretariin waajjira ministeera muummee Billanee Siyyum ibsa miidiyaaleef kennaniin waamichi godhame mataasaatti wanta mootummaan Itoophiyaa barbaadu ta'us rakkoo kanaaf falli siyaasaa kennamu haqa gaafatamummaa fi marii irratti bu'uureffamaa jedhaniiru. Waamichi TPLF ejjennoo mootummaa garamitti geessuu danda'a? Nageenya marii irratti hundaa'e ijaaruuf haalli jiru maali ka jedhu irratti BBCtti ka dubbate dhimma siyaasaa Itoophiyaa ka xiinxaluu fi dhaabbata Crisis Group jedhamu keessatti qorataa ka ta'e William Davison mootummaan Itoophiyaa dhimma kana irratti deebii kennuuf yeroo fi marii gochuutu itti jira jedha. Atattamatti mootummaa federaalaa Itoophiyaa irraa deebii eeguun sababa gahaan qabu. Mari'achuu qabu. Haalicha ilaaluu qabu. Mari'atanii deebii isaanii kennu. Wanti barbaachisaan carraa nagaaf dhiyaate kana fudhachuun dhukaasa dhaabuu waliigaltee irratti hundaa irra ga'uudha. Dhuguma amma mootummaan olaantummaa argateera. Kuni garuu deemsa nagaaf danqaa ta'uu hin qabu. Yaaliin kamuu irra deebiin Tigraay galuu bu'aa ammaan duraan wal fakkaatu qaba. Yaadni akka kanaa waraanni ji'ootaaf tarii immoo waggootaaf akka itti fufuu taasisa. Biyyootni lixaa fi hawaasni idil addunyaa waraanni Itoophiyaa akka karaa nagaa xumuramu waamicha wayita gochaa turanitti wanni gaafachaa turan keessaa tokko humnootni TPLF naannolee weeraraan qabatan Amaaraa fi Affaar keessaa bahuudha. Amma humnoonni TPLF naannolee kana keessaa bahuun isaanii hawaasni idil addunyaa yaada dhukaasa dhaabuu fi marii eegaluu laalchisee mootummaa Itoophiyaa irratti dhiibbaa akka godhan taasisaa jedha William. Sagantaa keenya har'aa kanumaan xumurra.